Tanuu warra baaleeti jettanii isa mucaan. Kun maal warra baaleeti? Kuni Gumus keessaa dhufe malee Gumus Beenishaangulii dhufe kuni. Beenishaangulii keessaa dhufe kun. Dhiisii kobbay bo'aati haani isin arrabsi wallaahi haan. Inshallah Jawaar Mahammadiin haati tiyya dhuftu waan safaaxaan beekuu bayasi. Naarsinaa hani waan akkanatti naara. Nuti aboo Jawaar Mahammadi jecha gaggabnee kana biyya kanatti safaaxaa hin beenuun isiniin jee Jawaariin. Wallaahi hani obboleessa kee yoo dhiitee yoo dhiisuan Jawaar Mahammad irratti inkaan biyya kee ta'e miti. Na aarsi wallaahi. Baxaam itti na aarsi. Waan harargee isaan hooggananii tokkotti maali isaan ni beena. Deengaddaas waan ijoolleen san dalagaa turtes ni beena. Tokko isaanii ni beena. Deengadda deebisee eenyu mucaan kaan san kaa ni jira. Ini jirta naga babsi imbo yerab biji bo bentan ngori Dashi khara gutumatti khara gababat jadi sana adawi nama untati harargee sibaka طيب ليش ما اجيب هذا كذاب mucha saiba dachas sanille tuttukani jiran jechani mucha sanille mucha morali mucha sidani jiran jere san sigale ayya gala ijoolleen tasma ifama imbo yani gari garab biji ne sa sidina sira ture me ma tasma ma jette tasma enyura ايه بسوي ترتيب wangi tukabda okay kala to jawal bring irtun siya jara kenya kabajamtoota yaalamtoota hanga ammatti waliin turre hundi keessan hedduu galatooma ol faadha warra kanaan dura na beektanis na beektanii warri amma na agartanis na agartanii haa dubbannu dhugaa haa dubbannu haqa ceenee amma bakka gargaarsaa dhaqqabnee jirra hundi keessan hedduu galatooma wanni deemu hundi isin hin deema jara keenya jara silaa nuti nama gurguddaadha jennee silaa sammuu qaban jennee silaa wahii godhan jennee waan gaarii irraa eegaa turre salphina akka Oromootti salphina akka Harargeetti salphina akka namaatti salphina akka dhiiraatti nu salphisanii jechuudha isaan salphattoota ibsaa munneen diqaalaa Harargee gosaa fi gosaa walafaan kaa'ee waggaa meeqa guutuu uummata wal nyaakisaa bee nama amma gatii dhabee miidiyaa kanarraa galeedha wardaanoolee muttee sii malee daabboo sii malee duubaa fi diradhaa salamuu malee faayidaa takka Oromoodhaaf qabsoo Oromootiif waan buufteen qabdu wardaanoolee diqaalaadha gosan qabdu noolee maqaa mugaafatte malee diqaalummaa sii dachaa siitu ummaati yahaasisee na baase gatteeti hinaafaa dachaa sii qabdi dachaas diqaalummaa sii kabaase hin qabu duratti diqaalaadha allaqi dhumati sabriinaan ammoo yoo mucaa sabriinaa waan hin sidaamuun osuma wal jaalannu osuma wal kabanyu yoo mucaa kanatti hinaafaa qabaatte malee yoo akkamiin narra guddataa fi narra guddachuun qabuun xiiqin sireessi jiraatte malee sabriinaa hudduu qabadhu taa'e ajandaa nan godhatinaa jettee bu'aa jirtaami ajandaa nan godhatinaa jettee iyyaa jirtaami haadhatii jana rabsinaa jechaa jirtaami akkas hin arrabsine akka ajandaa sin godhanne akka haadhateen tuyne yoo barbaadde waa'ee dachaas keessa harka fudhadhu keessaa ba'i ajandaa kana ifiin barbaadaa jirta ifiin itti galaa jirta si argaa jirra guyyaa meeqa guutuu akka reetti dorrobdeetti akka sa'a dorrobeetti kaafattee dubbii barbaadaa jirta eegatti qabdi si argaa jirra sabriina bahe eegeette guutumaa guutuu keessaa bahi ta'uu baannaan si raganna ummaateetis ni raganna ati mataan kee yakkamtuudha qabadha sirritti obboleessa keenya murtii guutoo hedduu galatoomi murtii guutoon edee waan balleessan qabu akka keeyyattan waan danda'u seera gaafa amma ibsa munnee fi zamanoon faan OBN komachuu barbaadan OBN sababa aartiitiin hin dhiyeessine gurbaan sababa jaalalaatiin dhiyeesse jee murtiin dubbii qabbaneessuuf yaalee isaan garuu ni didan dubbii ilmoo namaa dubbii firii qabdu jaarsa kana dhiifama bakka gurbaa kanaa buunee gaafannee sirba kanarratti gaafa murtiin jedhu ni didan dhagaa turtan murtiin waan if qaanfatu qaba waan if dhaamatu qaba waan zabana kanaa quba qabdani murtiin nama qulqulluu isaa gabbaate nama isaa murtee dhalaa irraa gabbaasani sodaa qabuu fi konfidensii guddaa qabaachuu dhabuu isaa qofaan edech muhammee malee sila yaada gaarii qabaachaa ture murtii guutoo ammoo rakkoon guddaa ka qabu ibsamunneedha wardaadha sabriinaa fi nasraadha nasraa caccabtuu afaan udaanii dhaggeeffadhu nasraa caccabtuu afaan udaanii tayoora isii agarte nyaanni nuustin tolle haadha ilmoo meeqaa dullatti iskiriinaa fi filtara uffattee ijoollee fakkaattee asirra deemtu dachaa si waachuu hin dandeessu nasraan nama sikkoo mandoon jettee bandoo fi bandoo walii jettee arsii maqaa balleessitee jechuudha madur tajimmaa abbaa jifaar salphistee jechuudha nasraan
Nasraan artistii Oromooti simiti ati matummaan keetu hoolaadha waa takka illee hin beektu engedda baqattee garmanna ittee hudduu qabadhu taa'e haadha namaa guddoo dulloomtuu rifeensa hin qabne ta sheeka xiqqeessite ta amantii xiqqeessite ta namni hundi jibbee dhiise Nasraa jechuun udu'aan ajjaa'u kan namni bira qoonqoo nyaanne jechuudha. Wallahi laazim Nasraa ani fuula siitiif afaan si hoggaan laalee nyaanni natti hin tolu rabbiin aduutu naan diin ayyooyitu jechuudha. Lal dachaas jaalattanis jibbitanis fedhu haa hatu fedhu haa salu fedhu haa saamu eenyuun kee gaafachuu hin dandeessu. Sammuu isaatii fi jabina isaatii fi ogummaa aartii qabuun guddatee ni bahaa miti ni baha. Ani xiqqaan fooloorsiin isin hin geenye xiqqaan jireenyaan isin hin geenye kun isin jala qotee soba keessan baasee dhugaa gurbaa kanaa Oromootti niin baasee hin jiraasi niin baasaas. Haazaa waan ihee dabbaalle. Guddannee jirra nuti samma namaa bar. Oromoon dhugaa jaalata. Oromoon haqa jaalata. Oromoon guddaa dhugaa dubbaturra xiqqaa dhugaa dubbatu barbaada. Wanni tokko wanni garaana nyaatu. Gaafa irra kan dura hoolaan ibsaatii fi hoolaan sabboonaa afaan iyyan kana. Mee amma sabboonaa fi ibsaa afaan eessi girtan irra? Warri dhugaa dubbatu warri haqaa eessi girtan? Maan dubbatina dhugaa gurbaa kana? Maayikiin naman gargaartu jettan. Kunoo amma nama gargaarsimnee jirra. Maan gargaarsinaa asina kanatti? Oromoon ka barbaadu hojii barbaada amma. Abaarsaan qabaa'in sitti heerumaa. Tamucaa kanaan geettatun osoo maayikii taate har'aan tana dachii tana kirkirkir jedha. Ilmaan haadha sal. Nasraanis feemas Oromooti. Dubartii Harargeeti. Gurbaan kunis nama Harargeeti. Xiqqeessitee moon xiqqeessine gurbaa kana. Gabbaa dubbaddaa kanas. Nasraan raqqabsaa kottaa Nasraan arrabsaa. Akkuma maayikii san. Hay dhugaan dhugaadhaa mitiire. Nasraan feemasa dhala Harargeeti. Dachaas artistii Oromooti nama Harargeeti. Abaarsaan qabaa'in sitti heerumaa jetteen himi. Maayikiin Harargeen kabajju nama Harargeen kabajju jechaa baanee himi. Nasraanis Harargeen kabajju nama Harargeetis hin kabajju kottaa raqqabsoo hin wajjin. Yoo ilmaan dhugaa taatan na bira dhaabbadhaa kottaa akkasii walii galla. Tahuu baannaan dhimmi keessan dhimma dhufu. Uqamu taatanii rakkataa kanaaf ana dura sagalee ta'uu turtan dhuftanii na gargaaruu isinirra ture. Tokkollee hungoone isinii agenda barbaaddan oduu barbaaddan beekamtii barbaaddan mana ooyifachuu barbaaddan asirratti ibsalaa Oromoon isin baree jira isinis karaa qaxxaamuraa. Zamanoo keenya keenyaa jirtu waan hin siidhaamu waan zamanoo keetu sun waan hin beekne seerin ati nama nagayaati fiidoo ta'e waraabi barcaa ta'e godhi nagayaan jiraadhu adeeroo biyya sadaffaa rabbiin siyaa kannu ibsaa munnee fi wardaanooleetti Nasratti namni saayiboomtee fi namni itti dhiyaatee na amane kuftee jirta qabxee jirta. Because jarri kun jarri jajjabaadha jarri dulloomaadha dadhabanii jiran kufanii jiran baay'ee amma Nasraan artistii Oromootii miti. Feemasa illee miti yoo xiqqaate amma nama dhibba sadeen akka hanqabu kan hanqabdu nama dhibba takka dhibba lamaa bira ta'a. Ibsamunneen akkasi. Maaltu balleesse maaltu cabse guddinni isaanii karaa sirrii ta'us xumurri isaanii karaa badii ta'e. Oromoon bakka waa dubbatu bakka waa adda baafatu bakka waa beeku jira waan ta'eef uummata kana sobanii fakkeessanii gubbaa taa'uun hin ta'u kanaan booda. Jenereeshinni haareenni warri dhugaa fi haqa bu'uura godhatee rakkataa fi dhugaa bira dhaabbatu akka anaatiif akka afarsoo akka qorataa kunfaan dhufanii jiran karaa ganu lakkisa. Baay'ee harmallaan garuu qabdi isin amma dadhabdanii jirtanii Oromoo waliin dha'uu fi nama xiqqeessuu malee hojiin gaariin isin Oromoo bira isin hin jirtu. Feemasaa miti taadha feemasaa ta'a karaarraa gara amma jenereeshinii dhufee jira isin harkaa fudhannee jirra waan allaqe. Dhumate isuma gabaabaadha. Haasaa dheeraa kan qabne jechuudha. Ani gibsii takkaas hin barbaadu. Waan takkallee hin barbaadu. Sa'aatii sadii guutuu hanga mataan gara nagalu faxara nyaanne hanga garaan na oowwu taayitiin dubbachaa ture galma kana. Mee eenyu sumuunni takka argadeen jira. Yeroo tiyyaan gube mataa kiyyaan dadhabe maallaa kiyya baasii as gubbaa taa'aa jira. Garuu ka garaan nyaatu kaan godhuu barbaadu kaan mul'isuu barbaadu haqa mucaa kanaati. Miskiina dheengadda hidhaa ture. Hidhaa bee. Miskiina dheengadda kophee hin qabne kofoo hin qabne. Karaarra ciisu karaarraa kaasanii fidan. Kanaan na dhukkubsa. Kanaan na dhagama. Keenyaa teessee jimaa qamaatee murtii guutuun faan diradhaa keessaa mana kireeffattanii akka barbaadanii jiraattanii Nasraan faan Jarmanii fi biyya adda addaatti akka barbaadanii jiraattanii miskiina kophee hin qabne miskiina kofoo hin qabne miskiina jawwaala bitanii harka kaayan bifa sanii walii galtanii mataa gubbaa teessanii hangas takka arrabsu diqaala lalte jechuuni jaartii qabde jechuuni jawwaala hatte jechuuni isinii dhagaamuu isinirra jira. Sangoodhuun keessan horummaadha dadhabina. Dadhabina keessaniin feemasa taataniiru. Namni dhugaatti nama ta'ee dhiira ta'ee ilma miskiina ilma dadhabaa rakkataa akkasii gasti irra yaammatee uummata kuma sadi fuulduratti osoo inni qabaatee wal sattaran osoo inni qabaatee ni gorsan malee haala sanii miidiyaa rabbaanii akka nama diina amaaraa akka diina tigiree qabeetti itti wacanii itti geeyaranii addaan galuun
baay'ee gara nama nyaata nama dhukkubsa baay'ee nama dhukkubsa baay'ee kana qaaneessu garuu ani harargee tanaan akka ani si godhu dhabe bara maquma harargee jiru kanaan bakkumaan kaa'u dhabe akkumaan godhuun dhabe silaa naa taate akka jawwaala kana wali qabeetiin harargee waan jamu kana keessa kaayadhee akka namni ittiin buune akka namni hin tuune godha hin danda'u maaliin godha re osoo naa taate taniin beeku dubbadheetiin taniin beeku callisee harargee tan akka namni hin tuune akka namni hin dubbanne godha naan taatu akkamiin godha re nin rakkadde akkamiin godha osoo naa taate boolla qoteetiin harargee waan jaantana boolla keessa kaayee akka namni na duraan tuune akka namni na duraatti hin buune godha naan taatu akkamiin godha osoo naa taate wali qabeetiin gara tokko hiriirsa hin danda'u nan beekan akkamiin godha an asiin irra dibuu yaalus asiin irra shaffanuu yaalus asiin warra kaa'uu yaalus achiin dura yaalaa baate hoolaan ibsaa fi caalaa nuureetii fi caalaa maalii harargee bakka hin bu'an jeen qabsaa ture ammoo nagaraatti galee mee akka abbaa kiyyaatiin godha nin rakkadhe hoolaa saawudii jechaa turre hoolaa nama jarmanii seene diredawaa seene ay akkamiin godha mallee kanaa giraana nyaata kanaa giraana gubaa jechuudha walumaa galatti warri jibbaa fi hinaaffaadhaaf kana godhus warri osoo nubatiin isa kanatti shawwadamee isa kanatti seenee kana dalagaa jirus if bartan if agartan guyyaa tokko if duuba numa deebitan kun kana qaba ani dabbaali eenyuun keenaan kuttu eenyuun keenaan qiccu hangaan danda'utti dhugaa haqa bu'uura godhadhee si duraan dhaabbadha sinin morma waliin haasoynaa salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu manni oromoo as jirtan hundi hedduu galatoomaa hedduu ulfaadhaa warri osoo fedhaa haasa'uu qabdan ergaa qabdan ergaan kan keessanii fi fedhiin haasa'uudhaaf isin qabdan hin argatin hundi keessan dhiifama naa godhaa baay'een asirra ture anis nama biyya namaa jiru nama jireenya qabu nama dalagaa qabu akkasin barbaaddan ta'uu hin danda'u dhiifama naa godhaadha guyyaa gaarii qabaadhaa nagatti naa oola hedduu ulfaadhaa nama takka illee gastii galchuu hin danda'u piliis dhiifama naa godhaa natti naa rinaa yeroo biraa walitti deebinee bal'ina